Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti Gamaaggamni Raawwii hojii paartiif mootummaa kurmaani sadaffaa fi mariin karoora qophii hojii bara 2018 irratti gaggeeffame. Saganticharratti Hooggantoonni Magaalaaf kutaa magaalaa kan Aanaalee fi ogeeyyii fayyaa kan Barnootaa fi koreen Qindeessittootaa akkasumas Qaamoleen dhimmichi ilaallatu hirmaatan hojiiwwan akka magaalaa fi kutaa magaalaa ja'aniif Aanaalee 19tti hojjetamaa ture kan dhiyaate yoo ta'u qophiin karoora hojii bara 2018 kan waajjira qonnaa fi waajjira carraa hojii uumuuf ogummaa waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Adaamaaf waajjira fayyaa waajjira kantiibaa fi waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa dhiyaate. Hirmaattonni sagantichaatis gabaasa booda inishiitiifiiwwan misooma qonnaa mana nama dhuunfaa seenuu qaba. Carraa hojii uumuurratti hojiin jiru gaarii ta'us namoota biyya alaa deemuuf baadiyyaarraa gara magaalaa dhufaa jiraniif hubannoo ga'aan kennamuu qaba jechuun ibsan. Gamaaggamni gaggeessine karoora guyyaa 60 keessatti karoorsine cimnee hojjechuu keenya kan nutti agarsiisudha. Sa'aatii dheeraa fayyadamuun hojjechuu sadarkaa zoonititti gadi bu'uun gama siyaasaaf diinagdee akkasumas hawaasummaatiin hubannoo walii kennaa hojjechuu keenya kan kallattii agarsiisudha jechuunis ibsan. Xiqqoo osoo ilaalamee kanan jedhu warra leenjii ogummaa kanarratti dubartoota bal'aatu magaalaa kana keessatti baadiyyaarraa dhufanii biyya alaa deemuudhaaf leenjii leenji'anii dubartoota baadiyyaarraa guuranii kutaa tokko keessatti walitti qabanii isaan biyya alaa deemuudhaaf fedhii waan qabaniif leenjii sana fudhatu garuu qulqullinni achi jiruu fi haraasmentiin achi keessa jiru rakkoo qaba waan ta'eef naannoo kanarratti osoo konsarni ta'anii itti deemanii waan jedhu qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf gabaasonni fi karoorri seektaroota saampiliidhaan dhiyaate irraa ilaallu inspire wanni nu godhan jira jechuudha. Hojiin guddaan hojjetameera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee kallattii hojii yeroo kennan irra deebiin karoora waggaa 10 dubbisuu fi hooggansi hundi waan hojjetu irratti waliigaltee uumuu fedhii keessaan karoorsuu osoo hin taane fedhiin mootummaa maal akka ta'e adda baasuun hubachuun hojjechuu qabdu jechuunis ibsan. Galmoota irratti waliigaluu qaba. Galma irratti hooggansi mataa isaa waliigaluu qaba. Manaajimentii isaa manneen hojii. Hojjetaa seektara keenyaa irratti waliigaluu qaba. Waan bara dhufu hojjennu irratti tokko lama. Uummata biraan ga'uu qabnaa qooda fudhattoota. Fedha keenya karoorsini. Mootummaan naannichaa maal jedha? Maal barbaada? Kallattii mootummaa potenshaala misoomuu magaalichi qabu Adaamaan qabu. Potenshaala misoomuu qabnu garagalchee kan baase ta'uu qaba. Karoorri seektara kamuu fedhii misooma barbaadu uummata keenya kan deebisuu danda'u ta'uu qaba. Aanan bulchaa jiru osoo hin taane aanan tokko lama jettee teessee dubbisuu qabda. Dabalataanis kuufama jiru adda baasuun hojiirra oolchuu tooftaa raawwii qabaachuun amala karooraa hojii bara 2018 beekuu fi karoora dhuunfaa fi barreeffamaaf leenjii seektaroota keessaniif qopheessuun qotee bulaa fi daldalaan haala kamiin leenji'uu akka qabu irratti hojjechuu qabdu jechuunis ibsan. Inni sadaffaan karoora irratti xiyyeeffannoo osoo argate gaarii ta'uu natti fakkaata. Tooftaa raawwii irratti sirriitti barreessuu qaba. Inni akka amala seektara keetti tooftaa raawwii akkamittan milkeessaan maalan godhee yaadni dhufuu qaba. Leenjii qopheessuu all sectors hundinuu seektara hundarraa'u barreeffama leenjii qopheessanii galii gootu. Hanga ji'a kana 30tti jechuudha. Seektarri hundi barreeffama leenjii kan hawaasa kee itti leenjistu. Barreeffama leenjii qopheessuu qofaa miti. Difeensi qabaan dhiyeessaa jechuudha. Waa yaade san akkamitti qonnaan bulaa akkamitti leenjisaa, daldalaa akkamitti leenjisaa, nama hojii keessa hin jirre akkamitti leenjisaa, kan hojii keessa jiru akkamitti leenjisaa jedhu mata duree ofiisaa baafatee barreeffama leenjii qopheessee fidee caamsaa 15 irraa leenjii eegalla jechuudha. Seektara kamirraa eegalla akka magaalaatti
koreedhaan laallee murteessinaa jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Hajjamaa hojii bara 2017 keessa gama siyaasaa fi gama nageenyaan akkasumas gama misoomaatiin hojjechaa ture irratti wal dubbisuun marii gaggeessinee hanqina sirreessaa waan hojjanneef cimina olaanaa galmeessinee jirra. Karoora hojii bara 2018 keessattis ciminoota argannee galtee godhachuudhaan hojjechuu qabna jechuun ergaa dabarsan. Tarkaanfiiwwan adda addaas sirreeffama adda addaas fudhachaa waan dhufneef ciminoota keenya humna muuxannoodhaa irraa barachaa ciminicha itti fufsiisaa hanqinaalee fi rakkoolee mul'atan immoo sirreessuudhaaf yaaliiwwan godhamaa waan turaniif hojiin keenya kan kurmaana kanaas olaallu cimina baay'ee qabaa kan jedhu fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Yoo sirriitti hojjenne yoo uummatatti siqne yoo kallattii fi ergamoota keenya sirriitti uummata biraan ga'uu dandeenye uummanni imala badhaadhinaa fi karoorawwan imala badhaadhinaa milkeessuudhaaf sadarkaa adda addaatti qophaa'an kanarraa fayyadamuudhaaf qophiin inni qabuu fi akkaataan inni itti karaa ijaarameenis karaan ijaaramneenis nufaan hojjechuudhaaf deemu fooyyee qabaa kan jedhu sirriitti fudhatamuu hin danda'a jechuudha.